Eertiraan Tigraay kaabaa keessatti guutummaan haleellaa nurratti bantee jechuudhaan dubbataniiru. Amma immoo aangawoonni Tigraayis ta'e mootummaa federaalaa marii nagaa dhuma torban kanaa Afrikaa kibbaatti maanguddummaa gamtaa Afrikaatiin qophaa'e irratti hirmaachuuf tole jedhanii turan. Akka Koomishinni Gamtaa Afrikaa jedhutti marii kana kan hoogganan ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo ta'uu, ittaanaa pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii fi pireezidaantiin Keeniyaa duraanii kan deeggaramu ta'uu ibse. Haa ta'u malee hoogganoonni Tigraay marii kana irratti utuu hirmaatiin dura qabiyyee marii irratti odeeffannoon dabalataa akka kennamuuf ka gaafatan yoo ta'u, yeroo dheeraaf maanguddummaa Obasanjoo qeequudhaan muummicha ministeeraa Itoophiyaatti dhiyoo akka ta'anitti ilaalu. Kanaaf jecha marii dhukaasa dhaabinsaa gaggeeffamu keessatti aangawoonni addunyaa akka taajjabdootaa fi wabii ta'anii akka hirmaatan cichaan dubbatu. Dhaabbata Chatham House jedhamu kan Londanitti argamu keessatti qorataa akka ta'an Ahmed Soliman akka jedhanitti maanguddummaa Obasanjoo irratti gaaffiin amanamummaa jira. Garuu mariin kun waan haaraa fiduuf akka danda'us dubbataniiru. If these talks proceed in the next couple of days, there'll be the first formal face-to-face direct talks between the conflict parties, and in that regard, there's a huge opportunity to reset this. Mariin kun guyyoota lamaan dhufan keessatti yoo itti fufe, marii sirna fuulaa fuulatti kallattiin qaamolee wal dhaban gidduutti taasifamu isa jalqabaata. Gama kanaan marii kana deebisanii waamuu fi ofirratti amanamummaa ijaaruuf yaaluun carraan guddaan jira. Carraa kana itti fayyadamuu yookiin dhiisuun guutummaatti dhimma biraa akka ta'e beekamaadha. Tattaaffiin kanaan dura godhame akka hin milkoofne arginee jirra. Garuu wanti mul'achuu qabu cimina michoota Afrikaa fi hawaasi addunyaa waldhabdee kana furuudhaaf qaban natti fakkaata. Hoogganoonni Tigraay lola kana xumuratti tolchuuf waliigaltee kamiin iyyuu keessatti gaaffilee 4 dhiyeeffatan. Kunis Tigraay gargaarsa namoomaa hin daangeffamne argachuu akka qabdu, waraanni Eertiraa bahuu akka qabu, tajaajila quunnamtii fi baankii Tigraay keessatti deebisanii dhaabu, akkasumas naannolee waldhabdee kanaan qabaman deebisuudha. Mariiwwan sirnawaa hin taane kan baatii darbe Jibuutii keessatti gaggeeffamaa tureen qondaaltonni mootummaa federaalaa tajaajila Tigraay keessatti kennamaa ture kan waggaa tokko oliif cufamee jiru deebisuuf wabii kennuu dadhabuu isaaniitiin waliigaltee malee addaan cite. Solimaan akka dubbatanitti mariin Afrikaa kibbaa kun ni gaggeeffama yoo ta'e dhimmootii kana hin furu. Garuu adeemsa siyaasaa yeroo dheeraa dhimma kana furuu danda'u jalqabuu danda'a jedhan. And that needs to be communicated through this process as a longer term process towards ending the conflict, not just a one-time meeting. Sun immoo akka adeemsa yeroo dheeraa waldhabdee kana xumuruudhaaf gargaarutti malee walgayii yeroo tokko qofa ta'uu hin qabu. Mariin kun akka tarkaanfii tokkotti ilaalamuu qaba malee akka kaayyoo xumuraatti yookiin akka hawwii waldhabdee xumuraan ga'utti ilaalamuu hin qabu. Sababiin isaas sana hin godhan. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa akka ta'an William Davison mariin kun tartiiba deemsaa malee dhimmootii hojimaataa irratti kan mari'atu ta'uu dhiisuu mala. Waliigaltee tolfamu kamiyyuu Eertiraadhaan duubatti harkifamuu malaa jedhan. Even in a best case scenario, where the Federal and Tigray parties are able to come to terms on all of their outstanding disagreements, there is nothing like haala gaarii ta'e keessatti mootummaan federaalaa fi Tigraay waliigaltee dhaabuu isaanii hunda irratti waliigaluu yoo danda'an iyyuu Eertiraan waraana kana keessatti hirmaachuu ishee wabiin dhaabsisu hin jiru. Ji'a darbee waldhabdee uumame keessatti Eertiraan guutummaatti deebi'anii bobba'aniiru. Inumaayyuu hooggantoota siyaasaa fi waraana kan Tigraay irratti furmaata gama waraanaan hinjifachuu yaadu. Kanaaf mariin maanguddummaa gamtaa Afrikaa mootummaa federaalaa fi bulchiisa Tigraay gidduutti gaggeeffame haala nama ajaa'ibuun yoo deemellee Eertiraan sana faallessuu malti. Finciltoonni Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa marii kana irratti ejjennoo qaban maxxansaniiru. Garuu baasii lola waraanaa guyyaa guyyaan dabalaa waan dhufeef yoo xiqqaate yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhiiga dhangalaasisuu dhaabu akka mallatteessan amansiisuun ni danda'ama.
Oduu boodana nu ga'een immoo dhaggeeffattoota keenya mariin nagaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan dhuma torban kana gaggeeffamuuf ture. Rakkoo loojistikaa mudateen yeroo biraatti darbuusaa maddeen dippiloomaatotaa lama beeksisa.